Haa malee qarooma hawaasaa keessatti gumaachi isaanii olaanaadha. Dhiyoo gara kaaba Keeniyaa bulchiinsa Marsabeetitti yeroo imalletti dubartii sibiila tumtuu agarre. Waan kun waan hin baratamne. Aslii Galgaloo seenaa dubartii kana duuba jiru akkanaan qindeessite. Naannoo Saakuu Harda Jaldeessatti adde Halima Guyyoo meeshaalee aadaa sibiila irraa hojjechuu fi tumuu jirti. Namni siibuufuu ilmisiiti. Naannoo tan keessatti dubartiin tumtuu isii duraan hin jirtu. Ammallee hin mul'anne. Isiilleen tumtuu kataate fedhii yookiin barnoota don ta'in haal jireenya rakkisa ta'etti dirqisiisa. Jaarsabba ijoollee hiyyaati wal dhabne gargari ba'an. Ijoolleen cufa taafte. Bolootallee keessan yaase. Bochillee naa bu'aa dhattee jaarolee cufa dadhabe. Fula cufa isaallee keessanii dadhaban. Nan ammaa waan taatu waaqumaaf ilma ta'e walta fitaa'eedha. Amma qabeenya kalee qabiin qabu waan ta'in qabu. Ayyee ilmaan ijoollee nama musoomoo dhabde guddoon qara musoomoo dhabde taakula musoomoo dhabde beektamin nama hojii adiin seentiin caba. Cufaanuma ishaan nama hin cabxiin badde. Jennaan amma waan dhibii hojjetu illee dhiin waan kakkanallee mimmiidhaasa. Amma waan kanan dhiin akkan taa'ee wanni kan akkan tochaaf buufaa kan akkan tochaaf. Ammi giseellee jajjabdu. Musoomoo dhibii hin qabu. Ammallee ijoollee guyyaa sun didiqqoo ishiin namishanii kamiishoo kan eegisu ni dhale. Amma waan kaani horii dhibiillee hin qabne. Ilmaan tiitaan kara kamiin guddisaa'e. Herrege naanam herregitti ture waan kun natti dhufe. Ileelle gube ileen taalee na oomishitiif jibbaadhe amma waan kaan dummii kan bibbitachuu haas. Kan bibbitadhe waan kaan midhaas dhufame. Halima Guyyoo amma ogeettii meeshaa sibiila. Sibiil faayidaa dhabuun gatamirraa oomishaalee ajaa'ibsiisoo ta'an hojjechuun beekamti. Billa kallee midhaas. Waraan kallee midhaas. Qottoon tulleeni wayiin bocan. Goraadee dhedheertuu akkan cabsanii deemanii taallee midhaas. Takka sheefti cillaaqitti tokkotaan hojii askariin bareedaa takkan isin qabataallee garte sullee wannuma kana midhaasee kakkuroose akkasuma cabsee ni midhaas. Namni kikuundi ta'e tokkollee mi'a midhaasu suni achi lafa laatiin dhaqe. Ayyee chooka kallee ni midhaas. Inni kulleen mala kamataa keeyyatanii ni midhaas. Inni kulleen umureedhanii namni ilmi dhalee is keeyyata. Inni kallee wanni kun amma kan midhaasu jiru kunini waan kan kana dheena qattu. Kana kunini korree kan qinqinsamaa taa'e akkan qeessa deemu. Halla warri horiyoo hin bitata. Waan sibiila yoo ta'e cufu midhaasu waan sibiila yoo uusana yoo ta'e. Garuu wanti isiin hojjetu kunin uummata biraatti haaraa. Dubartoonni tumtuu ta'an Marsabeet qofa don ta'in akka addunyaattu beekamoo miti. Nama wani Ameerikaan niitii akka dhiiraa osoo ta'anidha. Maqaan kiyyaa ta'anidha. Namni maqaa kiyyaallee hin beekne jiru. Garuu kanuu niitii akka dhiiraa akkasii waan kayyatee osoo hin taatu. Nama wanni beekanii middi isayyuu fayyadamanii iddoon. Waaqnu baas. Wanni falfala nadhaa watumtuma bataatu waan takka hin argin booranii waan akkana takka argee bataatu falfala. Waaqni nu baasin nadhaa watumta akka dhiiraa sirwaan kayyatan waan hin beekne. Garuu ammoo waan akkana ta'eef namni waa beeka. Beektaa waan cufa jate rakkoo qabaachaatiin. Yoo nam qalbii xiqqaa taate fiiddeen badii yookaan ufin ijjeesine atin hojjaa sammuu taatisan keessa waa fikkirte irree akka waan si baasisaa hojja garfa gosi geessullee baate karaa ofiin qalteelmeetiin qarqaartu waaqi hojjatarree qabaate qalbii taatee keekkaabete. Waggoota hedduun booda ilaalchisiif qaban jijjiiramee jira. Fudhatamaallee ii argatti. Yoo nu dhufne namoonni ollaa ibiddi qabsiisuu fi buufuun gargaaraa turan. Amma namni waan cufaa na barbaadam waan sun isinuu barbaada. Amma kaleellee achi kan isa deeminaa galuu jiru. Jaarsi tokko fuula kenna dhufe waan jedhe intalaa nu yaayyuu dhibamne eegi laftii hadhamtaatillee nu jala kifte nu sibiil tokko sitti hin gadhu faddaa. Ardhamaan namni dhibiidhaatti naannu namni dhibii akka keewwan namaa qajeelchee midhaasoo hin garre. Amma guyyaa gadaammojjii aadaa beekta balati guyyaa aadaa gadaammojjii tabooratan cufa na barbaadan. Garuu waan qara kan jejjedhan kaani yabaddi. Wanniin barnoota inteeqeeyyuu namu waan midhaasa inteeqee namu waa toofa namu waan midhaasa qalbii dhabaaf waan kan cufanu akkan dubban malee akkan laalan jennaan namni waan ofii hojjetu. Qalbii horataa jedhan. Dandeettii tanaan jireen ulfaata keessa turte gargalchite faayidaa hedduu irraa argatte. Dur ilmeentii hojja namni alana kajeel malee yoo waan tiiti baay'ee hin qabne haga dameetiyyaa karaa daskiyyaan ilmeetiyyaa kadassaa qarqaaran garuu akkam mirga bitaa namoo kajeeltee hin barbaachifne. Gaadhallee hin qabdi ayyee ijoolleen pireemanii talajja fi seedhanillee hin baasafi akkanaanuyyuu akkanaa waan kan qajeelfadde ilmeetiyyallee hin guddifadde hojiilee hojjetu horiillee yaa horadhu jitan.
أولا تمورين الرب باسه أبام سيسه أورين أبام تشوفن الرب بمله رهلا يا ورده بولو تكام كردري بهانا بولو سله وجم تناني أرمو مكان كجلديس كان جرجافسه أرمو ومو جرهاناني بيتاد Dubartoota rakkoo isin keessa turte qabanii fi yookiin keessi caal rakkoo qabanii fi dhaamsa qabdi. Yoonti atojjattu eebelle siin qabdu qarqaar sii qabdi. Anuu garuu namni iddoo waan naan jedhu namummaan na fakkaata kawwaa waan jedhu abbootaan waan kake kana garsiisiidha. Innana waan jedhuun isan qar guyyaa gaaf gara waan kanaanse wanni kun waa namtu naan jettanii naa wanni waa namtoonite namni fili dasa jireen dasa kee jiruyyuu koof qarqaaru sii hojjatam dhufte nama liqeelle naa kennate isinin baafattii jedhani yoo wanti si jabaatallee dhufte yoo jaa wamuuf biraan leen qabne isin akka dhiira hojjatti hin baafattii jedhani sii kennanii wanti akkasuuni qarqaarsaati nullee barsiisii namni dhuguddo yoo fudhatani sawaa koottaa jedhee namni san barsiisa ammallee warri hin kadir barakkoon keebba hin beeku gargaran rakkina rakkadhellee namni hin beekni jiru namni hojja dhiirsallee hin qabne iyyuu hin qabaate namni akka malee tuffatama. Akka malee tuffatama. Ani waan gadi hojja kee kaba qabadhu talle qalbiitti irra naammaati fedhu waaqa maan jennaani achini